Abiyi fi hidhannoo Iccitii fi shira finxaaleyyoota Amaaraa diisiidhaa hangaas maraatti. Mobutu Seseko hanga Komruso Ali Soalim Samuel Do hanga Ida Mindada Shilovoda Milosevic hanga Saddam Hussein Gaddafiidha hanga Ali Bashiritti hooggantoonni abbaa hirree seenaan duuba sirna bittaa isaanii yeroo sakatta'amu. Manafiroomatiin yookaan garee tokkoon hidhannoon Iccitii kan diriirfame hidhannoon siyaasaa jiraachuu isaa barreessitoonni seenaa hedduun qalame isaanii hin qorrisanaan barreessaniiru. Gamtaa Soviet hooggansa sirna bittaa maatii Stalin cabus maaltu na dhibee Gorbaachoviin akka fandishaatti xaxxaatofte bakka buute. Faffaca'uu Sooviyootiin booda har'a faallaa biyya gudditti Ameerikaa dhaabbatte madaallii siyaasaa addunyaa kan jabeessitu Ruusiyaan uumamte. Barii dhaloota isii sirna bittaa maatii Booris Yeltsin harkatti kufuun isii garuu hin hafne. Haa ta'u malee kutannoo Puutiniin kufaatiirraa hafte har'as rakkoo cinaa dhaabbattee mul'atti. Biyyi keenya Itiyoophiyaan garuu sirna bittaa maatii tokko gara birootti osoo garagaggalfamtu carraan isii yeroo hunda cabarratti baqaqaa akka jedhamu ta'eera. Har'as fedhii guluffii firoottan lamaan gidduutti muddama keessa seente akka peendullaa asiif achi garagaggalfamaa jirti. Akkam jirtu daawwattoota Kuush Miidiyaa Neetwork sagantaa keenya har'aatiin sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itiyoophiyaa hunda dhaabbiitti awwaaluuf shira xaxame ifa baafne Koloneel Abiy Ahmed Eertiraa fi leellistoota sirna nafxanyaa waliin Asmaraadhaa hanga Diisiitti biyyattii diiguuf shira inni xaxe ni balballoomsina. Nugusichi abjootaan ijoollummaa isaatii hanga beekumsa isaatti galaa jibbaa sabaaf sablammootaa fi uummattoota Itiyoophiyaatiif falmattoota bilisummaa kan guduunfan galaa gumaa fi shira wal xaxaa siyaasaa irra deemaa turan isin daawwachiifna. Eertiraa waliin fuudhaaf heeruma hin eebbifamne jalqaban tuttuqnee galaa abjuu hiika hin qabne isinitti himna. Iccitii walitti dhufeenya hooggantoota lamaanii akeekne Eertiraan dhimma keessoo Itiyoophiyaa keessa galte waraana humni dinagdee ishiitiin hin dandeenye qooddachuuf kan geesse iccitii isaa ifa baafna. Finxaaleyyoonni Amaaraa waraanni Eertiraa akka Tigraayin galu kan godhan akka hin baaneefillee sadarkaa hiriira ba'uutti kan dura dhaabbatan. Waraana Eertiraatiin yakki daguuggaa sanyii Tigraay fi naannoo Oromiyaa keessatti raawwatamu iccitii isaa maaliif dhoksuuf akka yaalan fedhii fi sababa isaa isiniif qoonne kabaja ummata Itiyoophiyaa irratti kan wal dhabsiise shira hamaa isinitti akeekna. Hanga xumura sagantaa keenyaatti akka nu waliin turtan kabajaan isin affeerreerra. Finxaaleyyoonni gareen of jaallattoota bara dhufaa dabra osoo wal harkaa fuudhanuu hanga har'aa kan geesse Itiyoophiyaan waldiddaa siyaasa keessootiin osoo walii hin galin barri turus ta'us garuu rakkoodhuma isii waliin akka ammaatti kabajni tuqame kabajni ummatatti harka weerartoota alaa keessa yeroo galu seenaadhaan argamees dhagaamees hin beeku. Har'a salphina kanaaf kan geessise garuu hanga har'aatti hedduun isaanii gadi fageessanii itti yaaduu dhabuudhaan iccitii keessoo isii bal'inaan kan hin qoranne Koloneel Abiy Ahmed barii aangoo of harkaan ga'atanii kan eegalan Itiyoo Eertiraa gaa'ila hin eebbifamne ta'uun biyyi kan bare iccitii ifa galaadha. Taateen kun biyyattiin caalmaatti akka hallayyaa seentu godheera. Falmii hidhannoo hamaa waggaa 30 booda bara 1984 Itiyoophiyaa irraa fottoqxe akka birmadoofte kan beeksifte Eertiraan akkuma bilisummaa ishii labsiteen waggaa 30f biyyoottan gurguddatan irraa qoqqobbiin irratti fe'ame hiyyummaa guddaan kan rukutamaa jiraatte Eertiraan har'a Itiyoophiyaa keessa seente waraana bal'aa kan gaggeessaa jirtu.
Baasin isheen waraana kanaaf baasaa jirtu diinagdee ishee waliin yeroo madaalamu kan wal hin gitin ta'uusaa nama hin gaafachiisu. Lubbuu waraana kana irratti dhabaa jirtu waan xiqqoo akka hin taane ifaadha. Hedduun isaanii Abiyyi biyyattii lamaan gidduutti nageenya buusuu isaatiif deeggarsa mootummaa Abiyyiif godhaa jirtudha jechuun jecha dhugaarraa fagoo yeroo dubbatan dhaga'arra. Maaluu taanaan Eertiraan waraana kanarraa waan argattu yookaan faayidaan isin argattu kan waadaa galameef osoo hin jiraatin biyya walabummaa qabdu keessa seentee baasii guddaa baasaa lubbuu waraana hedduu itti kaffaltee waraanni isin gootu gargaarsa michoomaatiin jedhanii yaaduun garuu siyaasa jaarraa 21ffaa kan faallessudha. Faayidaan dhuunfaa garee siyaasota lamaanii gidduu akka jiru baruu dhabuun beekumsa siyaasaarraa walaba ta'uurraa kan dhufuuf yaada dadhabaa ta'uu isaati malee kan biraa waan jedhamu hin qabu. Mee keeyyata armaan gadiitti jiraniifillee gaaffii ka'umsaa haa dhiyeessinu. Haa ta'uuti koloneel Abiy Ahmed barii aangoo of harkaan ga'ataniin ariitiin nama dinqisiisuun Isaayyaas Afawarqii waliin kan michoome. Eertiraa waraanaaf affeeree naannoo Tigraay irratti waraana ifaan ifatti kan labse waraanni Eertiraa Tigraayin akka galan kan mimmijeesse hojiin jaraa gaafa ifa ba'u qumaara siyaasa isaaniitiif jecha waraanni Eertiraa akka Tigraayin gadhiisee hin baane kan godhan lammiilee isaanii irratti labsii shororkeessummaa kan labsan lammiilee Tigraay irratti beela akka meeshaa waraanaatti kan itti fayyadaman. Dargaggoota haala suukkanneessaan kan rashansiisu ummata bulchuu irratti gara jabummaa hanga daangaa darbuutti kan irratti geessisu waan TPLF balleessuuf ka'eef qofaadha. Waggoottan kurnan lamaan ba'aa qoqqobbii biyyoottan guddatanii baadhattee kan turte waggoottan kurnan sadiif dambalii beelaa fi hiyyummaan kan rukutamaa turte Eertiraan daangaa Itoophiyaa ceetee dhimma keessoo Itoophiyaa keessa gidduu galtee humna diinagdee ishiitiin olitti waraana baasii guddaa fi lubbuu loltoota gaafatu qooddachuuf kan ishee geessise iccitiin maali? Kaayyoo fi galmi waraana kaffaltii lubbuu sadarkaa hanga ga'u kan itti kaffaltuuf maaliif laata? Waraana kanarraa faayidaan isin argattu hoo maali? Abbootii amantiitii hanga abbootii siyaasaa gurguddoon naannooftu kiiloo 4 hanga diaasporaa finxaaleeyyoota Amaaraa ETV hanga hojjettoota finxaaleeyyoota isaatitti ambaasaadar Diinaa Muftii hanga Dr. Leencoo Baatii baandota garaaf jiraatan Dr. Biraanuu Naggaa hanga Dr. Aragaw Barihee kan maal jedhu hin beekne warra jaallatanii baandomanii fi kan kana fakkaatan waraanni Eertiraa Tigraayin galee kan haalan yakka waraanni Eertiraa raawwatu kan dhoksan waraanni Eertiraa Tigraay fi Oromiyaa gadhiisanii akka hin baaneef kan morman maaliif? Tigraay sababa TPLF izzii kaabaa rukutteef jedhanii sobaa bahan Oromoo fi Oromiyaan hoo maal isaan godhan laata? Ilmi Oromoo manaa gadi waamame hableedhaan qalamee bosonatti gatame badiin isaa hoo maali? Qonnaan bulaan Oromoo Gujiidhaa hanga Ijaajjiitti Salaaleedhaa hanga Waabee Shabaleetti Moyyaaleedhaa hanga Qeellam Wallaggaatti manni irratti gubatu mararaan isaa qotiyyoo isaa harqoota keessaa baafamte jalaa qalamee waraana Eertiraatiin nyaatamu maasiin isaa akka lafa bulu qonna dhorkame kan haammate qeetti tuullate jalaa gubate gumbiin isaa kan ijoollee isaa ittiin barabaasum ibiddaan barbadaa'e otuu qabuu dhabee beelaaf saaxilame abaarsa eenyuutiin ilaata? Haati Oromoo kabajamtuun haati dhiiraa dubartii ulfoon kan waraana addaggee Eertiraatiin ijoollee ishii fuulduratti gudeedamtuuf cubbuu maal hojjetteeti? Shamarreen Oromoo biliqqiseen fiigdee taphattee hin quufin gaammeen obboleettiin keenya cubbuu eenyuutiin waraana Eertiraatiin akka bineensaa qe'ee abbaa ishiitti hoomaa waraana Eertiraatiin gudeedamti. Hundaafuu deebii qabnaatiin nu hordofaa.
Gartuun barootaaf siyaasa sabdaneessummaa balaaleffatan siyaasa lammummaa kan dhaadessan yeroo hunda dhugaan isaan dhoksan tokkotu jira. Innis seenaa siyaasa Itoophiyaa keessatti sanyii lakkaa'uu fi aangoo sanyummaa irratti hundaa'e diriirsuuf kan jalqabame bara mootummaa Salamoonawaa ta'uusaa kaasuu hin barbaadan. Jarmanoonni kan uumamneef hoogganummaa fi akka jedhan aangoon kan nuuf kennamte waaqarraayi jecha jedhuun yaada siyaasaa muudama waaqarraa nuuf kenname jechuun ilaalcha garee tokko kan amantaa tokko kan afaan tokko olaantummaa seenaa fi aadaa saba tokko qofa osoo adeemsisanuu kan ture mootummaa sirna Salamoonawaa keessatti ture. Aangoon siyaasaa dhaalaan kan daddabarfamaa ture jalaa baasuu fi sanyii lakkaa'uun akka ture mootummaan jaleenis caasaan siyaasaallee firaa fi maatiidhaan akka ture beekamaadha. Ajaja barreessitoota atsootaa hanga barreessitoonni seenaa biroo dhugaa kanaaf ragaa isaanitti bahaniiru. Barreessitoonni seenaa Habashaa dhugaa kana hin dhoksine gara aangootti yeroo dhufan waggaa torba yeroon ga'u gara fuulduraatti nugusa Itoophiyaa torbaffaa akkan ta'u natti himame kan jedhan muummeen ministeera Abiyi Ahmed yaada kana fudhatanii akka guddatan ofii isaatiif paarlaamaa fuuldura dhaabbatanii ragaa kennatan. Dhugumatti jechi akkana siyaasa jaarraa 21ffaa waliin kan wal hin simanne haala yeroo Itoophiyaa waliinii fi haala siyaasa Itoophiyaan itti jirtu waliin walii faallaa ta'us muummeen ministeera short memory kan jedhaniin sabaaf sablammii fi ummata biyyattiitiin garuu yeroo sanatti jecha kanaaf eenyummaa duuba muummee ministeera iccitiin dhokataan tokko jiraachuusaa shakkuu dhiisuunsaa har'a gara jabummaa nugusichaaf saaxilamaa ta'aniiru. Ijoollummaa isaatiin fakkeenya finxaaleeyyummaan sammuu isaa keessa kaa'ame waan guddateef jibbaa sabaa fi sablammoota ummattoota Itoophiyaatiin guutame kan guddate. Waggaa torbatti akka nugusa ta'u kan itti himame ummata Oromootiif hidhii ciniinnate yeroo dargaggummaasaa miira haaloodhaan guutame yaadigitti makame waraana bilisummaa Oromoof jibbaa olaanaa kan qabu bashaashaadhaa hanga golgeeyyiinsaatti waraana bilisummaa Oromoo kan basaase hiisisee fi ajjeesisaa ture Koloneel Abiy Ahmed. Bara insaa keessa turan sana Dr. Birhaanuu Naggaa waliin ta'uun walitti dhufeenya iccitaawaa akka qaban paartii Gimboo Sabaatiif ragaa akka kennaa turan afaan isaaniitiin dubbataniiru. Nugusni Izeemaa Dr. Birhaanuu Naggaa gama isaaniitiin anaa olitti Itoophiyaa kan jaallatu ofii kiyyaa olitti kan hin amanu jechuun muummee ministeeraa waliin walitti dhufeenya iccitaawaa duraan qabaniif ragaa kennuun isaanii ni yaadatama. Muummeen ministeera har'a lammii isaarratti cunqursaa fi hacuuccaa inni godhaa jiru jibbaa sabaa fi sablammii ummata biyyattiitiif qaban kan agarsiisudha. Torban darbe dura ummata Itoophiyaa malee ummattoota Itoophiyaa kan jedhamu hin beeku jechuun isaanii dhugaa jiru kan ifatti mul'isudha. Hundarraammoo dargaggoota addabaabayitti rashansiisuu fi naannoo Tigraayitti beela akka meeshaa waraanaatti itti fayyadamuunsaa seenaa gilaadiyaataroota Roomaa kan nama yaadachiisu gocha namummaarraa kan adda ba'e gara jaboota keessaa gara jabummaansaa kan daangaa darbe ta'uusaa dubbii ijoo addunyaa ta'uunsaa beekamaadha. Gama kanaan yeroo ilaalamu gocha gara jabummaan guutame eenyummaa isaa kan agarsiisu iccitii duuba isaa kan nama shakkisiisu alagaa weerara alaa waliin jaalala lammii isaa waliin jibbaa kan maddisiisu iccitiin isaa maal akka ta'e gola iccitiisaa sakatta'uuf kan nama dirqisiisu ta'uunsaa waan nama ajaa'ibu miti. Ofuma isaati muummeen ministeera waltajjii Osloodhaa hanga TV OBN'tti eenyummaa isaa kan waliin dhahu gochichi hunda nama kan shakkisiisu qabxii isa tokko ta'uusaa kan agarsiisudha. Haa ta'u malee bakka ibiddi hin jirretti aarri hin argamu kan nama jechisiisu hiikkaansaa kana fakkaata.
Muummeen ministeera Oppidio keessaa ba'uunsa barii aangoo qabateen ummata Oromootiin abbaa dabaree moggaasa jedhu irra deddeebiin kan waamaa ture. Isaayyaas Afawarqii waliin qubeellaa yeroo walitti kaawwatan awwaara kaasaa waltajjii adda addaa irratti yeroo ho'isu arge. Jaalala wasiilaa fi ilmaa jedhee biyyi hundatti harka rukutaa turedha. Kanaan wal qabsiisee abbaa dhalchee kaasaayee akka jedhamu namoonni akeekaa turan xiqqoo miti. Kanas ta'ee sana dhimmichi gadi fageenyaa fi itti dhimmanii qorachaa jiraachuun isaanii garuu nama shakkisiisa. Akka maddi maatii muummicha ministeeraa beeku tokko nuuf himetti muummeen ministeera Itiyoophiyaa fi pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas firooma dhiigaa akka qaban akeekam. Obboleessi Abiyi hangafti maqaan Kadir jedhamu nama abbaa dhiigaa Abiyi jedhamee eerame kaasaayee waliin hojii basaasummaa hojjechaa akka tureefi sababuma kanaan akka ajjeefamedha maddeen Kush Miidiyaa Neetwork kan eerame. Abiyi akka obboleewwan isaa Xurijee, Dastaa, Kadirii fi Faantuutti harmee isaatiin ilaalamaa akka hin guddanne dubbata maddi odeeffannoo keenya kun. Inumayyuu ijoollee kaawwanirraa haadhatti dhiyeenyaa fi hariiroo cimaa kan qabu akka turedha kan nutti himame. Sababni isaa ammoo waan ilma gudeedaa obbo Ahmad Alii hin taaneefidha jechuudha. Sababni inni Oromoo jibbuufis firooma wayituu Oromoorraa kan qabu waan hin taaneef jechuun maddeen Kush Miidiyaa Neetwork iccitii kana nuuf qoodan. Haadhaan maatii Amaaraa fi abbaadhaan nama lammii Eertiraa irraa nama dhalateedha. Kanaaf jibba Oromoo fi tagaaruuf qabu waraanaan ibsachaa jiras jedhan. Qaamni garagaraa carraa argataniin kan kaasanii fi dhugaa adeemsa keessa ifa ba'u muummeen ministeeraa baandaa jedhanii lammiilee arrabsan orma ta'uu isaanii kan jabeessu ragaa ta'ee mul'ata. Duchaadhumatti garuu iccitiin seenaa isaa ijoollummaa kaasee ummata Oromoof jibbaa qabu guduunfatee guddachuu isaa mul'ataa ta'uu waan nama shakkisiisu miti. Bara basaasummaa isaa laggasaa wagii dabalatee qabsaa'ota Oromoo gurguddaa ajjeesisuu isaa aarsaa lubbuu qeerroo fi qarree 5,000 oliin kiiloo 4 seenee ummata Oromoo ganuun isaa. Hayyootaa fi qabsaa'ota Oromoo shiraan mana hidhaatti guuruun isaa wasiila isaa waliin jaalala burraaquu isaa Tigraayin waraanaan barbadeessuu isaa daa'immanii fi manguddoota Tigraay beelaan miidhuu isaa ummata bulchaa jiru irratti shororkeessummaa labsuu isaa dargaggoota gara jabummaan rashansiisuu isaa fi kan kana fakkaatan gama iccitii duuba seenaa isaa waliin madaalame yeroo ilaalamu hedduus nama hin ajaa'ibu. Kabajamtoota daawwattoota Kush Miidiyaa Neetwork asirratti miidiyaaf waan hin mijanne eenyummaa duuba isaa bal'inaan kaasu waan hin feeneef bal'inaan gara qabxiilee keenyaatti darbuuf jennam. Yoomiyyuu dhokachuu kan hin dandeenye dhugaan jiru garuu muummeen ministeeraa namicha Eertiraa waliin kan walitti hidhuu fi har'a lamaan isaaniiyyuu ummata Tigraay fi ummata Oromoo irratti daguuggaa sanyii gara jabummaan guutame raawwataa jiran. Akeeka iccitii namoota dhuunfaa kana lamaanii ta'uu isaati. Kufaatii dargii booda Shaabiyaa fi Yaadig Hiwahat tokkummaa uumanii mootummaa dargii kuffisuu fi injifannoon booda Eertiraan ikonomii hanga jabaattutti ikonomii Itiyoophiyaa waliin akka fayyadaman waliigaltee akka qaban injifannoon booda akka waliigalanitti waliin fayyadamuu akka hin dandeenye. Ka'umsi lola baadimmee sababa waliigalteen milkaa'uu dideef booda ta'uunsaa akka ture bal'inaan dubbatamaa ture. Koloneel Abiy Ahmed lola baadimmeerraa yeroo ka'an basaasaa Yaadigii fi loltuu waan ta'eef ka'umsi waraana Itiyoo Eertiraa dhimma daangaa akka hin taane bareechee beeka ture. Ragaan akka mul'isutti Abiyyi akkuma aangoo qabateen
warra sirna minilik deebisuuf yaadan arbanyaa keessoo ta'e caalmaa saba Amaaraatiin kan hoogganamu sirna tokko ijaaruuf yaalii eegale. Muummeen ministeeraa ta'e akkuma muudameen guyyoota muraasa booda gara DC'tti imale. Dr. Biraanuu Naggaa waliin walga'ii dhoksaa sa'aatii 24 itti fudhate godhan. Shira iccitaawaa tokkos xaxan. Shirichi kan durfamee qopheeffame caasaa Izeemaatiin ture. Ergamichaaf karoora baase. Abiy gara Itoophiyaatti yeroo deebi'u baay'ees osoo hin turin nageenya Itiyoo Eertiraa ajandaa jedhu adeemsisu eegale. Dr. Birhaanuu Naggaa fi Andargaachoo Tsiggee gara Asmaraatti akkuma ergeen Isaayyaas Afawarqii waliin waliigaltee tokko irra ga'an. Asirratti waan tokko isin yaadachiifna. Obbo Andargaachoo Tsiggee yeroon Asmaraa dhaqu sana Isaayyaas Afawarqii namicha kana akkamitti amantan jedhee nu gaafate jechuun isaa kan yaadatamudha. Wanni kun obbo Andargaachoo Tsiggee fi waahillan isaatiif iccitiin kun kan yaadanii fi eeganii ol itti ta'uunsaa jala murree isinitti himna. Isaayyaas Afawarqii gaaffii kana kan gaafatin ergamtoota Amaaraa amanuu diduu isaati malee Abiyyi amanuu dhabuu isaa hin turre. Sababni isaas nageenya Itiyoo Eertiraa caalaa lamaan isaanii kan walitti hidhu iccitiin tokko jiraachuunsaa waan beekuufi. Haa ta'uuti torban tokko kan itti fudhate mariin Asmaraa shirri guddaan kan keessatti qopheeffame har'a Itoophiyaa goolumsa hamaa keessa kan galche akka qirca foonii gara lamaaf kan saaxilamte carraa biyyattii fuulduraa balaa guddaa keessa kan galche. Carraa sabaa fi sablammoota ummata biyyattii irratti akka salphaatti kan hin buqqaane marii danqaa hamaan itti dhaabame ta'uunsaa yeroo eegee kan ifa ba'u ta'uusaa akeekuu feena. Akkuma naannoo Tigraay irratti waraana labse barbadeesse sirni Abiyi Ahmed naannoo Harfan irratti illee waraana wal fakkaataa akka labsu ragaaleen hedduun ni ifoomsa. Ragaalee kanaaf sababa dhiyeessan Eertiraa muummee ministeeraa Abiyi Ahmedii fi Izeemaan ofii isaaniitiif biyyattii dhuunfachuuf humna dura dhaabbatu akka taphaan ala godhan dursanii kan murteessan ta'uu isaati. Gama ejjannoo yerochaatiin Hiwaat humna jaraa kana danquu keessaa isa tokko waan ta'eef Tigraayin weeraruun aggaammii isa duraa ta'eera. Lamaan isaaniitu Eertiraa fi Itiyoophiyaan karoora waraanaa baasan. Qophii eegaluu kan jalqaban hooggantoonni lamaan daangaa baadimmee irratti qaammee kabajatanii akka ture ragaan ni ifoomsa. Walumaa galatti adeemsi shirichaa fi raawwiin isaa qophii waraanaa dabalate sirni Abiyyi leellistoota minilik suuta gara aangootti fidu adeemsa keessa obbo Lammaa dabalate hooggantoota Oppidiyoom takaaluu fi aangoo Oppidiyootiin harka galee harkaa baasu. Garee finxaaleyyoota harka akka galu gochuun itti aansuun Tigraay waliin ta'uun weeraru Hiwaatiin hanga dhumaatti barbadeessuu fi ummata Tigraay humnaan jilbeenfachiisu naannoo Oromiyaa keessatti illee tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuun waraana bilisummaa Oromoo haleeluu paartii siyaasaa naannoo Oromiyaa keessa socho'an shiraan hidhu. Akkuma kana naannoo biraarrattis tarkaanfii wal fakkaataa fudhachuu fi hunda tokkoon jilbeenfachiisu. Ergamni waraanaa yeroo xumuramu Tigraayin guutummaan guutuutti harka Isaayyaas keessa galchuu naannoleen biroo hafan sirna bulchiinsa Amaaraa jala akka bulan gochuu mootummaa Itoophiyaa sirna bittaa Izeemaatiin ijaaruu akka ta'e ragichi ni ifoomsa. Kana jechuun Itoophiyaa gama lamatti hiruu jechuudha. Kanatti aansuun mootummaan tokkoome ofiin of ijaare Eertiraa weeraruun humnoota jilbeenfachiise abjuu Itoophiyaa ijaaruu qaba kan jedhu lammiilee deebii itti kennan ni jiru.
faallaa isaa ammoo Isaayyaas Afawarqii abjuu Itiyoophiyaa fi Eertiraa walitti makuun nugusummaan bulchuuf abjootu ta'uu hin oolu kan jedhu lammiileen tilmaamanis ni jiru. Abiyi fi Isaayyaas iccitiin walii galtee jara gidduu jiru warra abjuu mootummaa tokkoome ijaaruuf abjootaniif dhumni isaa akka
himbaaniif sadarkaa hiriira ba'uutti kan ga'an gocha sheexaanummaa gareen lamaan kun hojjetan armaan oliitti ibsine akka milkaa'uuf kan gargaaran ta'uunsaa hubadha. Sabaaf sablammiin Itoophiyaa marti kabaja isaanii mulqamaa jiru kana fuuldura dhaabbachuu qaba. Bilisummaan fagoo akka jiru yoo yaadde gabrummaan ala filannoo biraa hin qabdu kan jedhu jechama tokko jira. waliigaltee fi hidhannoon mootummaa Eertiraa fi Itoophiyaa jiru sabaa fi sablammoota ummattoota Itoophiyaatiif amma yaadamuu ol kufaatii hamaa ta'uusaa ummanni biyyattii hubachuu qaba. Shira shirtoonni xaxan har'as gochaan mul'achuu itti fufeera. Waraanni Eertiraa waraana bilxiginnaa waliin hiriiruun naannoo Oromiyaa keessa galee yakka Tigraayin keessatti godhaa ture gochuu irratti argama. Ajjeechaa dirqisiisee gudeeduu saamichaa fi buqqisuu eegaleet jira. Giddugala Oromiyaa Salaalee aanaa Abuna keessatti qofa mana qonnaan bulaa 30 ol tibbuma kana gubaniit jiru. Haala kanaan ummata Oromoo irratti waraana gara jabummaa guutame raawwateera. Ragaa jiraattonni naannoo sanaa kennan bu'uura godhachuun dargaggoota ajjeesuun namoota nagaa gorra'uun dubartoota gudeeduu fi qabeenya Oromootaa saamuu erga jalqabanii torbanoonni lakkaawwamaniiru. Godinoota kaabaa fi kibba Oromiyaa keessatti waraana bilisummaa Oromoo waliin falmii godhaniin haleellaan yeroo irra ga'u akkuma Tigraayin keessatti godhan duubatti deebi'anii aarii isaanii ba'achuuf ummata nagaarratti haleellaa banuu eegalaniiru. Hacuuccaa fi cunqursaan kun hundi ummata nagaarratti godhamuunsaa sadarkaa kabaja ummata biyyattii kan gadi buusee fi gocha qaanessaa ta'uunsaa kan agarsiisudha. Walumaa galatti ummanni Itoophiyaa sirna bittaa Abiyyi sabaa fi sablammoota ummata biyyattii akka cabsaa jiru hubachuu qaba. Carraa kanaan daguuggaan sanyii Tigraay fi Oromiyaa keessatti godhame naannolee biroo keessatti illee akka godhamu sabaa fi sablammiin biyyattii hundi beekuu qaba. Ummanni Oromoo hundi cinaa falmattoota bilisummaa dhaabbachuun kabajasaa fi abbaa biyyummaa isaatiif falmachuun harruma. Yeroo kamiyyuu qabsoon ummataa ni mo'ata. Ihaaphaadhaan qe'ee nafsa gadaay sabboontotaan foxxoqxuu fi foxxoqsitoota abaa'oodhaan sargo gab lootee seentuu jedhee kan waamaa ture sirni darguu kufaatiirraa hin oolle. Dhumarratti irreen cunqurfamtoota isaa jilbiinfachiiseera. Qophii keenya har'aa jecha hayyuu siyaasaa barsiisaa qabsaawaa kan ta'e Profeesar Mararaa Guddinaa dubbataniin goolabna. Ummanni yoo waan nyaatu dhabe mootummaa isaa nyaata jedhan Profeesar Mararaa Guddinaa. Tigraayin keessattis kan ummatu ta'e ummanni Tigraay mootummaa ofirraa nyaate hari'eet jira. Oromoonis hanga isarraa eegamu ta'uu baatus ittuma jira. Hanga miidhame falmachaa hin jiru. Hanga balaan itti dhufaa jiru ofirraa qolachuuf qophaa'aa hin jiru. Qabsaa'ota isaaf beela'anii dheebotanii gama hundaan isaaf qabsaa'an faana qabatamaan jiraachuu isaa mul'isaa hin jiru. Egaa ummanni beela'e mootummaa isaa nyaata jechi jedhu tarii kan isa hin ilaallanne jira laata. Kan sirni nama nyaataan kun gadda mana isaatti hin fidne warra amma callisee taa'u kana keessa jira laata. Egaan kabajamtoota daawwattoota keenya kan har'aa kanaan goolabne jirra. Torban mata duree birootiin hanga walitti deebinutti warra torbanii nu haa godhu nagaatti.